abjuun gara yaadaatti kan jijjiiramu yoo ta'u bu'aan isaas gochaadhaan. Kanaafuu ol kaa'uuf yaadiim yaada keessan qofa haa ta'u wanti ati yaadde galma ga'uu baatus yaadni mataan isaa si keessaa ba'e waan ta'eef ergama kee irratti milkaa'uuf kaayyoo keetiif of kennuu yaada tokko qabaachuu qabda. Jireenyi waan baay'ee yaada namaa jeequ sitti darbatti, kaan gaarii kaan ammoo hamaadha. Wantoonni yaada namaa hiran kun yookaan karaa irraa akka turtu si gargaaru yookaan ammoo karaa irraa si dhiibu. Yaada tokko qabaachuun karaa irra jirtuu fi hojii irraa akka turtu si gargaara. Yoo kufte gonkumaa abdii hin kutatin. Sababni isaas kufaatii jechuun barnoota keessatti yaalii jalqabaa jechuudha. Nama gonkumaa abdii hin kutanne namni reebu hin jiru. Kana booda yaaluun malee kufaatiinis hin jiru. Uumuun waan tokko arguudha, garuu haala adda ta'een yaaduudha. Kalaqni yaadaan kan wal qabatu yoo ta'u yaadni ammoo kalaqaan kan wal qabatudha. Kalaqni mataan isaa nama yaada haara yaaduu fi yaada sana gara daldala milkaa'inaa ta'etti jijjiiru hundaaf addaadha. Kufaatiin yoomiyyuu na hin darbu yoo murannoon milkaa'uuf qabu cimaa ta'edha. Nama kutannoodhaan guutameef kufaatiin gonkumaa kan dhumaa miti. Milkaa'inni bu'aa carraaqqii kamiyyuu qofa ta'uu danda'a, garuu kutannoon yeroo dheeraa keessatti milkaa'ina milkeessa. Dirqama kee yoo nagaa kennite nama kamiifuu nagaa gaafachuun siif hin barbaachisu. Dirqama kee yoo faalte garuu nama hundaaf nagaa gaafachuu qabda. Dirqama kee irratti amanamummaa dhabuun dhumarratti kophee arraabuu danda'a, garuu waan si gammachiisuu fi dubbachuuf si kennu hojjechuuf filannoo qabda. Gonkumaa hidhamaa seenaa kee darbee hin ta'in. Barumsa qofaa ture malee murtii umurii guutuu hin turre. Kiisii duwwaan jireenya keessatti waan miiliyoona tokko barsiisa, kiishii guutuun garuu karaa miiliyoona tokkoon si balleessa. Jireenya kee keessatti ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsi si mudatu kamiyyuu yaaduun qabeenya kaapitaala kee ta'uu qaba. Yaaduun guddinaadha. Yaaduun gara hojiitti nama geessa. Beekumsi gocha malee jiru faayidaa hin qabu. Mallattoon keenya gara atogiraafitti yeroo jijjiiramu kun milkaa'ina agarsiisa. Kaayyoon xiqqaa yakka kaayyoo guddaa qabudha. Yeroo hundumaa wantoota biroo osoo hin ilaalin jireenya kee keessatti olaanaa kaayyeeffachuu qabda. Yoo kaayyoo olaanaa kaayyeeffatte jireenya keessatti gadi aanaa kaayyeeffachuu caalaa waan haaraa fi barumsa haaraa argachuu dandeessuuf carraa guddaatu jira. Dhalli namaa erga saayinsii argatee kaasee saffisa ariifataadhaan guddachaa dhufeera. Kunis saayinsiin hammam akka bareedu agarsiisa. Akka ilma namaa itti gaafatamummaa qabutti saayinsii fayyadamuun guutummaa hawaasaa keessatti dirqama keenyaadha. Abdii kutachuu hin qabnu, akkasumas rakkoon akka nu injifatu heeyyamuu hin qabnu. Abdii kutuun filannoo ta'uu hin qabu. Akka nama dhuunfaatti humna cichutti amanuu qabna. Yoo bilisoomne eenyullee nun kabaju. Bilisummaan yeroo tokko dogoggoraan hiikamam. Bilisummaan dhugaa ofii keetii gadi fageenyaan bilisummaa keessa kee jirutti akka amantu hayyamuudha. Kunis haala jireenyaa keessa jiru hunda akka dandamatu ofitti amanamummaa siif kenna. Walaloon gammachuu ol aanaa yookaan gadda gadi fagoo irraa dhufa.